Of eeggannoo cimaa hawaasni barbaachisu obboloonni koo biyya hambaa keessa jirtan obboloota koo yeroo biyyaa baatan dalagattanii jijjiirrachuudha. Kunillee lammii keenya osoo hin taane lammii biraati. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii viidiyoo kana laayikii godhaa ijoollee keenya baay'ee bira akka ga'u jechaadha. Laayikiin keessanii ijoollee baay'ee bira ga'a. Sababiin isaa ijoollee baay'ee bira yeroo ga'e ijoollee baay'een dhaggeeffatanii waanuma hunduma keessattuu obsuu isaan gaafata jechaadha. Miciyyoon tokko asiin Beeruutiin keessa kan hojjettu madaamii ishii Keeniyaa kan taate jechaadha. Dhalattuu Keeniyaa kan taate madaamii ishii rukuttee hospitaala jirti jedhan madaamii ishii. Ana jarri kiyya kuni ana bira ta'anii waarratanii odeessu. Yeroo isaan odeessan dhaga'e garuu nan dhoksitu waa xiqqoo irraa natti himtee jirti madaamiin tiyatuni. Innaa rukuttee otoo innaa ka inca qaccaqxii illoltiin sila saniif jetteetu isatti mana walawwalan kana beektu ulee kana jechaadha. Maarree maal jedhama? Afaan isaaniitti isinitti himu isinii gala isatti mana walawwallu kana isa fuutee waarratteetu isaan rukutte jedhan. Isaan gizee sadan arfan tokko rukutte jettee jedhanii waarratanii odeessu. Amma kunoo hospitaala galtee jirti. Innaa bakka ishiin buruqxuu bakka ishiin miidhamtu osoo hin taane waan hunduu waan jilbaa waan lukaa hunda isaatu tumteedha miica'uun. Inna akka Itoophiyaa keenyaa kanaa miti jechaadha jarittiin jara Keeniyaa beektu waan ta'eef isiniin jedha. Inna baay'ee ayilanyaadha jechaadha. Baay'ee tokko baqqaashoo waan isaan jedhan bilbilaan kunoo kana lafallafuu miti. Ana akkasii sinaa baasu obboloota kiyya jechaadha. Adaraa keessan amma barbaaddaniyyuu yoo aartan isaan rukutuudhaaf hin fiigina isaan hin rukutina. Ani ijoollee keenya isaan rukutan keessa micayyoo tokko qofan dhaga'een. Micayyoo tokko qofa takkittii tokko qofa ishiniyyuu rukuttee imanya urmattiin eenyuudha kana ishinu jaarti dhabeettu. Asuma Beeruut keessatti jaartidha hin gubatte gubannaan jaartii gaduma qabdeetu moonyuu sanaan gara luka ishii sarbaa ishii kanarra wannuma kanaan tumtee fuute jechaadha. Gaafa rukuttuu innaa isaan booda mana hidhaatti ishii darban micayyoo sana mana hidhaatti darbanii tamma tokko hidhanii jaartiin homaan taane waan ta'eef gaaf kaanitti baasanii gashan. Ammasii madaamittiin tuni rukuchaan ishii rukutamte baay'ee eenyuudha waan ta'eef dhanni ishii bututee dhukkube waan ta'eef gara hospitaalaa keessa jirti. Miidhamaa addaa wanti irra ga'u hin jiru. Garuu micayyoon kun dabdabdee otoo ishiin baqattee ba'uu deemtu qabamte jechaadha. Akkuma micayyoo ishii dhiyoo kana ji'a muraasan booda ishiinis Keeniyaadha moo Filiippiinii natti fakka Filiippiiniidha ishiin immoo jechaadha. Eenyutti ajjeefte jechaadha ishiin naannoo Juulii kan jedhamutti iyyuudha kan ishiin ajjeefte jechaadha. Ishiin eenyuudhumaan billaadha waraantee ajjeefte jechaadha. Madaamii ishii viidiyoo sana hojjedheen ture ijoollee baay'een argitanii jirtu. Ishiin billaadha waraantee ajjeefte ijoollee lama kan qabdu madaamii suni baay'ee miskiina dhugaa rabbiiti garaa koon naraafame garuu isaan garaa nuunnaa miti ijoollee ani duun ishiitu jechaadha baay'ee tokko garaan koon naraafame ijoollee lama xixiqqoo irraa duute jechaadha. Micayyoo sun amma ammaatti mana hidhaa keessaa jirti jechaadha. Innaa hin galchanii waan tokko siin miine siin ajjeefne sodoo biyyoota biraa ta'e hin ajjeesuyyuudha. Biyyoota akka Suudii kana fa'aatoo ta'e murtoo du'aa yookaan immoo birrii kaffalchiisanii baasu jechaadha. Kanaaf akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa of eeggadhaa micayyoon tun amma inni rukuchaan akkasiin jiru matumtee bulleessiteedhaani qaamni ishiin buluun cicciteetuma garuu gara olii immoo rukunnee bakka ishiin duutu sin rukunnee nama bulleessiteedhaani. Wish nama baasu anan kana garuu amma tokko beektu maaliifin akkasitti rukutti jedhee ta'an keessa koo yeroo yaadu isaan tokko akkanumaan nyakkisaa oolu hanga nama dubbatan amma galgalaatti nyakkisaa oolu waanuma argan dubbatu waan qulqullaa'een qulqulloofne jedhu tokko fakkeenyaaf amma manallee yoo qulqulleessitan manuma sin qulqulleessitan kana harkarratti bishaan faan cufafaa xufattee waarrattee mana gadi jettee xaragdeetti harkaan xaragdee waarrattee kuni maalinni xuriin kuni maali kosiin kuni maali jetteetu ijoollee baay'ee kan jeeqxu jechaadha. Sila saniif ijoollee yeroo aharanii gubatanii irra darbee boo'icharraan kan ka'e ijoollee baay'een tarkaanfatanii rukutuudhaaf kaatu. Adaraa keessa yaa ijoollee keenya obboloota keenya keessattuu Itoophiyaa warra afaan koo kana dhageessan isaanitti harkaan fudhatinaa. Nu otoo ta'e gara keenya kana otoo ta'e bakka tokkotti bakka jirrutti nu xaragu. Sinittani maali? Bakka jirrutti
Himti nuyi bira jirru kun otoo Itoophiyaan tokko jara kana tokko miite jedhanii dhaga'anii bakka nuyi jirrutti nu fixu isaan jecha. Adaraa keessan isiniin jedha. Sababii namni tokkoof immoo namni hundi baduullee hin qabu obsa. Waan hundumaafuu yeroo isin rukutanis isinirree rukutanii badaa isinii rukutan. Ijoolleen tokko tokko utuma rukutamanii iyyuu hin obsu beektu rukuchuudhaaf itti fiigan jechaadha. Garuu nyaaranillee jechaanillee jedhaate amma tokko ofirraa eenyuudha yeroodhuma hunda shiq jettaniituma gadi ciiftanii taa'uu hin qabdan jechaadha. Amma tokko yoo shiifon isiniif hattes maal jechatti deebisuu xiqqoollee yaada. Nama jalaa gadi laafu siin jaalatan isaan. Garuu isin immoo waan ta'e fudhattanii akka rukunne dhugaa sanima isiniin jedha. Hin rukutinaa isin akka micayyoo kanaa jechaadha. Micayyoo kanarratti ammoo wanti duulamaa jiru wanti jedhamaa jiru akkasiin jiru qabamtee mana hidhaa galtee jirti. Isheen tunis jechaadha mana hidhaa galtee jirti. Yoommoo fakkeenya maddaamiin tun kan fayyitu ta'e itti deebisan ikkoon ajjeesti jechaadha. Yookaan yoo gara biyya ishii gashanillee malee. Kanaaf waan akkasiitu jira isiniin jedha waan baay'ee jedhu akka waan ani hin dhageenyetti ani garuu nan dhagaa bilbilaan yeroo baay'ee bilbila gadi qabdi yeroo baay'ee immoo fuutee dhaggeeffate yeroo sana nan dhaga'an yeroo hundu gurri koo hin dabarsu beektu nan dhaggeeffadha jechaadha waan isaan jedhanii. Kanaaf isin jetti kiyyati maal jetti jetti Itoophiyaa si wayi sin homaan beektani si wayi jetti kiyyatuun. Si waan akkanaa homaan dalagdanii jetti garuu otoo immoo fakkeenya wanti tokko nurra karaa keenya hin ta'e immoo nu dhiisanidha beektu shakkiin keenya. Kanaaf ijoollee waan akkasii gubbaarraa of eeggadhaa isiniin jedha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ani isaan kanaaf firayyuu ta'uu wanni isaa sun naan galle jechaadha. Ani isaan jara kee kanaaf fira ta'uu waan isaa naan galle akkasitti haasa'an jechaadha. Garuu immoo waan cimaa ta'etu televezyiinii miidiyaa isaanii irratti baasanii miti jechaadha. Miidiyaa isaanii karaa feesbuukiitiin madamii kee daawulood naa gootee ani seenee waan isaan haasa'an hunda isaan laala barreeffama isaaniillee eenyu godhee jijjiiree tanan laala jechaadha. Kanaaf hin haasofne garuu immoo waan fira isaaniiti ta'an waasa sana naan galle baay'ee rifadhe jechaadha. Rukutuu hin qabdu kanan jedhu keessan galee kanaaf madaamillee rukutinaas hin jedha buloota koo obsa maal koonaree obsineetuma jiraanna. Takka aariin dabarfattani yeroo aaran aariin dabarfatan ijoollee isaaniirree kan ijoollee isaanis rukutuudhaaf fiiginaa ijoollee isaanis yoo rukutan rakkoodha isiniin jedha. Kana waan akkanaa kanarraa of eeggadha jechuuf waan immoo viidiyoo isin hojjedhe obboloota kiyyaa borutti akka waan tokko isinirra hin geenyedhaan ishee. Nuyi waan maaliif seeta wal bira waan jirruuf rakkoon tokko akka isinirra hin geenye. Yoo aartanis obsinii gara biyya keenya galla isiniin jedha laayik sheer godha maamila koo ta'uu hin dagatinaayi. Baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabajaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa turtii gaarii baay'ee.